warri lafa mana nagaafattan kunuutti lafti mana nageenya hawwisatanii nageenya waaqayyoos ni hawaayatu jirtu fayyaa nagaa keessaan jirtu isin jira obboleewwan kiyya warri mana nagaafataa turtanii mana seera qaboossa minaan jecha turtanii mana lafa seera qabuudha kuni Orseen namichi daarii isaa minaamin nutti agarsiisu kaaree meeqa akka ofirraa qabu maal eessa akka ga'u isa nutti agarsiisani jechuun dubbadhu nagaa irratti siqiiti sheemina uffanni kunis bitaa warri tokko tokko warri lama lama kanaaf kuni kaaree dhibba lama jedhani nagaan hin tursu obboleessa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaadha isiniin jenna kanaaf kuni fuuldura isaa ilaaltaa jirtu karaan karaa lamaan jira webbiina dhagaan seera qabeessa kaartaa qaba gibbiin atiriini kanumayyuu atirii isa booda kana gimdaa taasaa booda saakalachuu dandeessise ay daarii sin jedhe daariin bakka qabu kanumaan deebi'a bakkuma uffata tafani kana ka'eemma mana kanaatti wanti isaa qorqorroo beeka ammaam maatti beeku qorqorroo beeka soddoma hin ta'u isaan hin beekanii dhiisisa gaafadhu daariin asiillee as ga'a kun iddoo namichi dhaabatu kana sagalee keenya dhaga'amu laa anaa warri mana minaamini nagaafachaa turtan kun mana amma sana birraa qaba bareeffachuu hin dandeessu kaaree ebba lamatti miti lafichi qorqorroon kun meeqa qorqorrichi meeqa soddoma bishaan hin jiraa ibsaan hin jiraa malee galuu hin danda'a jechuudha haala si kuno fooliin asirreera fooliin asiin bakka lamaan jira kun kanaafiyyuu yaa naannoo isaa asirraan tartiibni isaan kireessanii jiru warra amma keessa jiran ammaan kiraayiidha kanaaf bishaanis barbaannan fooliin immoo asiin kunooti foolii chumma jechuudha amma biraati kan dhaabbatee jiru muka ibsaatii warqeen isin jira qochoon qofaan isin qabee dhugumaa namaa akkasi maanni suni gootarreen isin jira gootarree nama afaan keenyaa sun maal jedhamu kanaafuu daariin iddoo mana sanaa gahaa dhumarratti ijaaramee jira jechuudha kushinaa duubaan qabu miti bukkee kana malee fakkaataa sanaadha kushinaa fuulduraan jira kushinaa isuma kana yaa lafti isaa kaaree ebba lama mana isaa barbaadan kana kushinaa godhachuu hin dandeessu seera qaban kaartaa qabudha jechuudha qaba bitachuu barbaada kun warri seera waan seeraan alaan hojjeti minaamin jettan kophaa hin jiru laa kun namoonni gurguddaan na wajjin hin jiru gibbiin duubata ta'an jechuudha isaa wajjininan nu gabaa nu barbaade waan jedhanii isaa wajjinan dhufee jira wanni kun seeraan ala miti seera keessa jira kanaafiyyuu kaaree ebba lamadha gatii isaa immoo akkamitti gaafannara namichi wajjin gatii isaa isaanuma gaafannara eenyu daariidhuma kanaan deebi'aa jechuudha tiriishuma kanaan kaaree ebba lama deebi mirtee guddaadhaayyuu baay'ee guddaadhaayyuu kan gurguraa gaafadhu tanima kan gurguraa gaafadhu qabutti fakkeenyaaf ijoolleen hojjetatanii umurii harkatti baatanii taa'an jiru kanaafuu gatii isaa sagalee kootiif dhiifama shinan sodaaddan fuudhee dubbachuu qeen maatii waan ta'eef gatii isaa 850 naan jedhe macarrashaadha gatii daldalaa wajjin yennaan lakkii naan jedhe gatii daldala malee akkanatti isinii bituu nan danda'anis maaliif daldala nama biraa hin gashine yookaan immoo anis irraa hin barbaadu namichi sun irraa bitaa jiru sun barbaanne daldala gara akka firoonatti walitti dhufnee isinii bitaa jira isiniif gatii daldala hin barbaanne macarrashaan gurguramu 850 leera mangadiinis kunoo sirraan bahee jira isinitti mul'ata yaada mangadiin kunoo kanatti mangadiin isin hin tuqu jechuudha boodatti kanaafuu bal'inni isaa amma kanadha bitachuu dandeessu wanni seera qabu shi kaartaa qaba wanni hundumtuu yaa ibsaan hin jira bishaan isin gashachuu dandeessu mangadii fuulduraa illee daandiin bahee jira asuma jalaan jira bishaanis barbaanne bishaan moo daandii bishaan gara zaraggaamee taasiftan bishaan jira miti hunduu bishaan qaba gara akka zaraggaamee daandiin wanni tuquu sodaachisu hin qabu jira booda orjinaal ikkoo kan duraanitti Hai akka isaanii nan beeka akka isaanitti amananiifani malee warra barbaadan sun akkatti amananiifani karaa duraanitti malee laalee urgu bakka gadiin immoo tiidha kun asiin agarsiiseera asirraan gadii
kuno kanaaf hojjechuu tokko maan qabu kaartaan illee isiniif zoorama jechuudha inni bitachuu barbaadanii. Atirii gimbaataa bolokkeetti dhammaadhaan fooqee ol kaastanii. Waan barbaadan isaan adarachuu danda'u kaaree bilamachuun baay'ee guddaadha. Eesh baay'ee guddaadha baay'ee mirtee mangadiin kun akkanatti ba'ee waan jiruuf isin rakkisu jechuudha mangadiin waan isin jalaa tokko hin qabu isiniin jenna. Ani immoo kana isiniif fakkaadha isin alaala. Mana isiniif bituu lafa isiniif bituu beekaadha manillee rabba'u garuu lafuma isiniif bituu. Kanaafuu kophaa koo hin jiru seeraan alamnaa jettee warra soddatanii sagalee kootti dabalaa isin dhaggeeffadhaa sababii isaan beektu nama wajjin ishee nama qaba kun namoota wajjin jiru jechuudha barsiisota minaamni wajjin hin jiru malee wanta seeraan alaa hin hojjedhu lamanni immoo wanta sodaa qabullee hin hojjedhu waaqayyotti nama mana kun namoota wajjin hin jira isaan kun na wajjin jiru jechuudha na gurgur jedhanii daldala anis hin barbaadu isaanis hin barbaadan macarrashaa gatii gurguraa ammoo himatanii 50 isiniin jira isiniin jaalladha turtii gaarii. Mangadichillee akkanatti baafachuudha waan isin shakkisiisu hin qabu argitanii manichuma irraa kaasee irra deemaa jira mangadicha akkanatti qaxxalee jira mangadi gabaatee jechuudha. Bakki kan biraa ammoo isinitti agarsiisuudha qaarru lafa duwwaadha iddoo kanadha innis naannaan isaanii tokkuma miti maqaan isaanii magaalaa maali jedhamu magaalaa Tajii ganda malkaa. Warras keessa jiraatanii biyya alaa jiran isin jiru ijoolleen keenya kanaafan naannoo kana yookiis ganda kana keessa jiraatanii staadomiin as keessa amma ani ilaaluu deemaa jirru lafa duwwaadha jechuudha. Kaaree balamaanis manni kan cidditti jedhee ammatti galuun barbaachisu bichaa yoo ta'e malee waraabu. Ani ammatti galuun meeshaa hundumaa maatiraalee hundumaa guuttatee qabu. Kanaafuu bira gahaa jirra. Dhaqee isinitti agarsiisa laala akkanatti itti dadhabee irra kottee na bishaan ta'e. Homaanaa kaffalaa isiniin hin jenne. Dhaqee viidiyoo kana isinii waraabee laayikiin goota taanaa qubni keessa isinirraa jirti. Ani ammoo kan itti dadhabee deemaa jira waan ta'eef qubni keessa laalaa ga'aan isiniin beeku. Asii oo bira geenye jechuudha. Kunis maarree mangadiin irra ba'ee jira. Daandiidhaafis se'amu. Lafa kana qoleessa moo hin gaddasiin baanee shankoorris jira. Shankoorrillee kan nama atisallee waan nama naachisiisuuf hin ta'uun. Kootu sardachi dhaabaddee miti wayin nan neqee laala waraabdan hojjinnatti siqte kun kaaree 200 lafa duwwaadha jechuudha kun. Shawaas buuseera kun bakka dhagaa bicha uummattanii ijaarrachuu. Lakka shawaa abbaan buusellee wajjin gurguraare lafa wajjin. Shawaas keessa saabbachuu danda'a. Danda'a kaaree 200 fakkaatu guddaadha. Bala bichaadhaa keenya jaala kun. Haa maarree keenya mana baay'atu. Asii as gahaa kotas gaadhu waraaba. Akkasii qorra qabatanii akkanatti waddachanii gaji isaanii bada. Kunis ilaala argitanii handuraas kan ammaas ani gadi daldalaa homaa isin gaafadhu. Isinii galee yookiis immoo nama biraa isinitti fidu. Yoo waaqayyo na gargaaree namicha mana wajjin deemaa jiru daldala miti ta'e tokkoon shakkee garuu shakkeen jira isiniin sobu isa maaliif nu wajjin waan deemaa jiruuf isa shakkeetan jira. Qo'ee soorata dhaggeeffadhu dura waan dubbachaa jiru. Yoo waaqayyo na gargaaree namicha mana wajjin deemaa jiru kun daldala miti ta'e kan homaa isin gaafadhu. Karaa barsiisaa sana sumtuu isin gaafatamu lafa keessan mana dammaa argi lafa kaaree balama dammaa qabu argitanis kan amma isinitti isinii waraabaa jirus gatii isaa hanqii macarrashaa gaafadhee dhumashii isinitti nan hima yoo isinii ta'e isintu bitataa jechuudha dhumashii sana isinitti hime fakkeenyaaf iddoo kanaa ka'ee kun ammoo maaxirii sanaatiin argitu isinitti mul'ata isinoo shawwaa kana dallaa maaxirii wantinii kanaati kun immoo mirxiidha lafti isaa. Maaliif namni illee hin jira kun asirraani haxirii illee ofirraa qaba abbaan lafa kana akkoo haxirii irraa ciratee mitan yookaan buqqisee mitan isinitti gurguru hubachuu waan qabdan wajjuma isinii gurgura isinitti gurgurata jechuudha. Dhugaan illee biqilaa boriiti kun dakallee tokko jira kootumee waraabime xiqqoo ishitti mul'adha maaliif boon jarau yaade indee qorattee gad attis xiqqoo. Lalla tani maali indena yaadani sirriitti na agarsiisa. Sirriitti na argani laal. Sirriin qalladdaa. Ati sin gurguramtamu? Ani sirriin jaalladhaa suma lafa sirriin tolu. Laakii godhaa laala sirriitti fi warri addisi subscribe godhaa. Sinii wayyaane laala nan gubiina.
Waan isin ergitan. Waan daadha dheebudden deemuun jiru arga kana maqaa munjoora mana barbaada. Waan isin fayyadu isin barbaadu deema. Inuman deema mana kiyya garasi ka'een akkana deemee miilaan dhufee. Kanaaf iyyuu laficha kana fakkaata iddoo inni ga'an isinitti deemsee dagarsa. Kootu na dhufu. Asirraa iddoo kana tuqaa. Maala gaano. Mama kata arba ko kaya makata na jira nda warra kana fakkaata warra ko gausi adu rafan sinen jaalladha moo jumaanila keessaan akkana naan jedhina duubaan akkana jedha nama biraa naaf haa ga'u warra addisee immoo subscribe godhaa kana guddisaa silaa wan baay'ee isinii waraabee jira laala lafa isinii waraabe gatii isaa odoon matii maa badee mana michi kootutti na hojii amma gaachuudha iddoon na hojii waraabaa dhufee kana laattu bakka diga'u kana waliin kana bal'inni isaatu ajaa'iba dhugaa hojjaan isaa faggaa kunimmaa argatanii na irra lafa dhawu. Asii xaafillee barbaadan kun akkaatti kun qotamaa jira. Asmarra waan fakkaatu laala sikase kitabe asirraan immoo as gahaa jechuudha kanumarraan karaa kana atirii dallaa ijaaruun isin rakkisu nda'u kun atiriin kun ijaaramee jira qorqorroo bal tokkochuuta asiin daandiin illee kun karaarra jira daandiin tokko akka daandii kun koqee keenyatti baasa no daandiin baheera jira lafiiti isaati keenyatti baasa miti abbaan lafa maa inni manni waan deemee kaadha biraa dhaqanii nan dadhabee haadha ko bishaan malee battadhee waan dadhabeera kanaafuu asiin kanadha no manni irra jiru kanaadha jalli ni ijaaramne mana jedhamu ko kun yaa'u manuma yaa jedhanii malee irratti akka seera qabeessummaadha kaartaa ittiin azoorudha kaartaa qabaa jechuudha kunis kaartaa qabaa natti qabe kana mana maal laalani kun kaartaa qabaa jechuudha lafti kun kaartaa qabaa kana dammaas kaartaa qabaa kophaa keenyas miti seeraan alas miti booda kaasta kophaa keenyas miti seeraan alas miti wantichis wanta seera keessa jiru yookaan nama bebbeekamoo wanta hojii seeraa hojjetaa jiranii kan gurguraa jiran jechuudha. Kanaaf uffataadhaa bitadhaa. Oo. Dhaqeen gatii isaa isinii gaafadha namicha akkana deebi. Kana gatii isaa karumarratti dubbannattani. Achumatti dubbannadhani fidii kootta isin eega. Kanaaf uffataadhaa kunoo kana bitadhaa wanni seera qabudha. Dhugaa isin hin darbinani maaloo waan itti argadha itti naa kaffalaan miti waan itti naa kaffalta yoo isinitti tole laayikii dhuma tuqaa. Kanaachis hin darbiin hin dadhabee hojjedha. Inda'u warri meeshaa na gaafatanillee waaqayyoo na gargaare waraabeen jira isiniin gadhiisa. Haqeetan gatii isaa namicha bira geessinii gaafadha. Viidiyoon kana fakkaata isin irratti hin dheeressu. Ay gatii isaa dhaqeeta hin namichi dubbatu. Mangadiin mana dammaarraa akkanatti dhufi dala argitanii kunoo kun koo magaalaadha. Matataan kun naannee ilaala qorqorroo gibbiin qorqorroo jechuudha biyyi kun. Mangadiin kun asuma achi baasa miti mana ammaa mataa lafa ammaa mataa turan. Lafa ammaa garuu liisaarraan. Lafichi kaaree dhibba lama bichaadha. Guddaadha gara. Ahaa. Uumaa ofirraan qabu yaada lafa duwwaadha. Kaartaa qaba malee. Mana jedhamti reeshin yaawwattu waan kaartaa. Kaartaadhaan malee. Kanaafuu lafichi birri meeqadha?